sagaleen har'a walii wajjin ilaallu macaafa faarfannaa boqonnaa 66 lakkoofsa 10 irraa kaasee nan dubbisaa akkana jedha. Yaa Waaqayyoo ati nu qorteettoo akka meetiin qoramee ilaalamus nu ilaalteetta. Ati gara kiyyoo sanatti nu geessiteettoo wanta gadi nu qabus dugda keenyarra keesse. Ati namoonni mataa keenyarra akka adeeman goote ibiddaaf bishaan keessa darbinee utuu mata uyyuu bal'inatti nu baafteetta jedha. Sagalee kana Waaqayyootti dubbata. Abbaan faarsaa kana sagalee kana Waaqayyootti dubbata. Waan keessa darbe dhufe akka itti Waaqayyo isa geggeesse bu'aa ba'ii Waaqayyo keessa isa baase gulantaalee Waaqayyo isa ceesisan sana hundumaa of duubatti deebi'ee yeroo yaadatu akkana jedhee ga'a. Waan keessa darbe sana hundumaa bu'aa ba'ii keessa darbe sana hundumaa gulantaa ce'ee dhufe sana hundumaa immoo situ godhe yaa Waaqayyo jedha. Beekamtii isaa Waaqayyoodhaaf kenna. Wanti nurratti ta'es jaalala kee ala tokkollee nurratti hin taane. Wanti nuuf ta'es fedha kee ala tokkollee wanti nu ofii keenyaan godhanne hin jiru. Hunduma isaayyuu situ godhe jedha Waaqayyoon. Maal jedha gaa? Ati yaa Waaqayyo jedha. Nu qortee jedhe. Qortee nu ilaalte akka meetiin qoramee ilaalamutti nu ilaalte yaa Waaqayyo jedha. Akka meetiin qoramee ilaalamutti qortee nu ilaalte. Jireenya keenya ilaalte, hamma keenya ilaalte, hubannaa keenya ilaalte, amanamummaa keenya ilaalte, rakkina obsuu keenya ilaalte, wallaansoo danda'uu keenya ilaalte, qortee nu ilaalte. Akkuma meetiin qoramee ilaalamu, akkuma meetiin qoramee ilaalamu ba'eessa goote qortee nu ilaalte jedha. Kana duwwaa jedhee dhiisu. Ati gara kiyyoo sanaatti nu geessite. Gara kiyyoo sanaatti nu geessite. Achittis immoo jedhe wanta gadi nu qabu dugda keenyarra keesse. Ba'aa ulfaataa nuyi ittiin gadi jennu jalatti gadi jechuu dandeenyu nurra keesse yaa Waaqayyoo jedha. Ba'aa ulfaataa nurra keesse. Nu baachifte dugda keenya gadi nu qabde jedhe. Edda jedhee booda ati jedhe namoonnis mataa keenyarraa akka adeeman goote jedhe. Gara kiyyoo sanatti nu geessite. Ba'aa ulfaataa nurra keessa gadi nu qabde. Achitti immoo namooti akka mataa keenyarra adeeman goote. Nu qortee nu ilaalte jedha. Akkuma meetiin abiddaan qoramee ilaalamu jedhe. Iddoo abiddaattis gadi nu buufte jedha. Achiis nu baafte jedha. Bishaan keessa nu buufte jedha. Achiis nu baafte jedha. Gara kiyyootti nu geessite jedha. Achiis nu baafte jedha. Ba'aa ulfaataa gadi nu qabu dugda keenyarra keessa jedha. Achiis immoo nu baafte. Namoota jalatti gadi nu qabde akka namooti nurra adeeman goote jedhe. Akka namooti nurra adeeman goote. Namooti nurra adeeman goote jedhe. Edda jedhe booda iddoo abiddaaf iddoo bishaanittis nu geessite. Hundumaa iddoo qortee nu ilaalte jedhe. Amma garuu bal'inatti nu fiddeetta jedhe. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Mata dureen sagalee kanaaf kenne jireenya abiddaan qorame. Waamicha abiddaan qorame. Tajaajila abiddaan qorame. Gaa'ila abiddaan qorame. Mul'ata abiddaan qorame. Raajii abiddaan qorame. Faarfannaa abiddaan qorame ilaalame. Nu ilaalte abiddaan nu qorte nu ilaalte jedhe. Namooti mataa keenyarra adeemanii jedhe. Maal jechuudha? Namoota durattis mirga nu dhowwatte jechuudha. Mirga dhabne. Namooti mirga nu dhowwatan nurra adeeman. Ba'aa gadi nu qabu nurra keesse. Ol utaaluu hin dandeenyu. Fedhaa deemuu hin dandeenyu. Waan garaa keenya dubbatachuu hin dandeenyu. Waan barbaanne murteeffachuu dadhabne. Sababi isaa waan gad nu qabutu nurra jira jedhe. Ba'aatu nurra jira. Waan nu callisiisutu nurra jira. Waan afaan nu qabachiisutu nurra jira. Waan nu fiisimne waan nu utaalchifnetu nurra jira. Akka ormaatti baanee utaaluu waan hin dandeenyeef ba'aatu nurra jira. Isa kana hundumaa yaa Waaqayyo jedhe sumatu godhee jedhe. Haa ta'u iyyuu malee jedhe
rakkina sana hundumaa keessatti nu dabarsite boodammoo amma garuu bal'inatti nu baafteettaa jedha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Bal'inatti baane qorumsa sana keessa dabarre, abidda sana keessa dabarre, galaana sana keessa dabarre, kiyyoo sana keessa dabarre, ba'aa ulfaataa baachuu dabarre. Namoota jalatti gadi kuufnee namooti mataa keenyarra adeemuu jala jalqabne amma garuu bal'inatti dhufneerra. Oh hallelujah! Amma garuu ifatti dhufneerra. Amma garuu gaaratti ol baaneerra. Amma garuu quufatti dhufnee jira. Yaa abbaa gammachiisidha. Waaqayyo jedhe galaana nu buufte, achi nu baafte, abidda nu buufte, achi nu baafte, ba'aa ulfaatu nurratti gadi qabde, achi nu baafte, gaaratti ol nu baafte, achis baane jedhe quufatti dhufneerra jedha abbaan gammachiisidha. Gaaratti ol nu baasee Waaqayyo nu quubsee jedha. Maqaan Waaqayyo gooftaa machaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Beela keessattis, qorumsa keessattis, abidda keessattis nu ilaalee Waaqayyo quufatti nu fide. Beela keessattis nu ilaale, dachaattis nu ilaale, Waaqayyo galaana jalattis nu ilaale, boolla abiddaattis nu ilaale, kiyyoo keessattis nu ilaale, achi hunduma keessaa nu baasee jedhe gaaratti fide Waaqayyo nu quubse. Oh hallelujah! Waaqayyo akkana jedhe yeroo dubbatu an Waaqa gaaraatis ani Waaqa dachaatis jedhe. Gaarattis loluu beeka, dachaattis loluu beeka. Kanaaf Waaqayyo ijoollee isaa yeroo tokko dachaattis gadi hin buusa. Waaqayyo boollattis gadi hin buusa. Waaqayyo tulluuttis ol hin baasa. Hin dogoggorina. Warri gaafa hundumaa tulluura deemu barbaadan gadi bu'uunis jira. Warra gaafa hundumaa quufaa deemu barbaadan beela'uunis jira. Warri gaafa hundumaa injifannoo du'aa eeggan yeroo tokko gadi bu'anii namoonnis namarra deemuun jira. Mataa keenyarra akka adeeman goote haa ta'uyyuu malee jedhe achi nu baaftee nu fiddeetta jedhe. Hin ilaale Waaqayyo jireenya isaanii abiddaan qoree ilaale Waaqayyo. Galaana keessatti ilaale Waaqayyo. Abidda keessatti ilaale Waaqayyo. Kiyyoo jalatti in ilaale Waaqayyo. Namoota jalattis gadi qabee isaan ilaale Waaqayyo. In ilaale iddoo hundumaattis faarsa boqonnaa 17 lakkoofsa 3 irra kan jiru sagalee Waaqayyo akkana jedha nan dubbisa. Boqonnaa 17 lakkoofsa 3 irratti akkana jedha. Garaa koo keessa qortee halkanis dhuftee yoo na ilaalte, keessa koos garagalchitee yoo fonqolchite hamaa yaaduu koo hin argitu. Dubbii afaan kootii keessas irra daddarbaan hin ba'u. Halkanis yoo dhuftee na ilaalte, guyyaas yoo dhuftee na ilaalte, keessa garaa koo fonqolchitee yoo ilaalte, yeroo namni na bira hin jirre yeroo rafu boqonnaa koo keessas yoo dhuftee na ilaalte, ani amanamummaan koo isuma sana. Hamaan garaa koo keessa hin jiru yaa Waaqayyo jedhe. Iddoo biraatti immoo kana jedha abbaan faarsa kana qorii na ilaali jedhe. Keessa garaa koo qorii na ilaali. Ani eenyu fuula kee duratti qorii na ilaali jedhe. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 16 sagalee Waaqayyo isa kana jedha lakkoofsa 2 irratti Waaqayyo jedhe afuura namaa miijana jedhe. Qoree ilaala gaa Waaqayyo afuura namaa miijana Waaqayyo jedhe. Isa nama afaaniin haasa'u miti, gocha namaa duwwaa miti. Waaqayyo miijanni Waaqayyo afuura namaati, keessa namaa miijana. Qoree nu ilaale Waaqayyo jedhe. Hamma keenya hubate Waaqayyo jedhe. Achis nu fide gaara ulfinaatti nu fide. Egaa namooti Waaqayyo baroota keessatti abiddaan qoramanii ilaalaman, tajaajilli isaanii abiddaan qoramanii ilaalaman, waamichi isaanii abiddaan qoramanii ilaalaman, beelaan qoramanii ilaalaman, dachaa keessatti qoramanii ilaalaman, kiyyoo jalatti qoramanii ilaalaman, nama jalattis qoramanii ilaalaman, iddoo hundumaatti amanamummaa agarsiisanii amma garuu Waaqayyo ulfina sanatti nu fideedha jedhe. Yoo waa'ee Tsiyoon dubbatu Waaqayyo akkana jedha Isaayaas keessatti an qorees ilaalee jedhe. Ati iddoo hundumaatti anaa wajjin hafteetta jedhe. Amma egaa daadhii wayinii tuun taane xoofoo rakkinaa isa simacheessi mataa si naanneesse si harkaan fuudhaa jedhe Waaqayyo. Si harkaan fuudhaa. Isa mataa si naanneesse dhiphina sana gidiraa sana xoofoo hamaa sana si harkaa nan fuudhaa jedhe Waaqayyo. Si ilaaleera jedhe hin ga'a.
faarsaa kana keessattis maal jedha abbaan faarsaa kana waaqayyo jedhe xoofoon dhiphina keenya guutee irra dhangala'e nu ga'eera amma jedhe nu ilaaltee nu geessifattee hingaa waaqayyo baroota keessatti ijoollee isaa waan hundumaan qora ilaala. Isaayyaas boqonnaa 43 lakkoofsa 2 irratti akkana jedha sagalee waaqayyo bishaan keessa yeroo adeemtu jedhe ani si wajjinan jira jedhe bishaan keessa yeroo ceetu jedhe bishaanni si fuudhee hin soqqu jedhe ibidda keessa yommuu darbitu hin gubattu maqaan waaqayyo kana eebbifame haa ta'u. Maaliif barbaachise bishaan keessatti gadi buusu waaqayyo? Maaliif barbaachise waaqayyo abidda keessa dabarsu? Waaqayyo bishaan keessa yeroo dabarsu waan irraa qulqulleessu qaba. Waaqayyo yeroo abidda keessa buusu waan irraa qulqulleessu qaba. Si gubuuf miti. Yeroo bishaan jalatti gadi si buusu si akka inni si nyaatee si balleessuuf miti. Yeroo abidda keessa adeemtu akka ittiin gubattee badduuf miti jedhe. Hin gubattu abidda keessatti. Garuu iddoo sana hundumaatti gadi bu'uun kee hin hafu. Bishaan keessa darbuun kee nafu. Abidda keessa darbuun kee nafu. Garuu galaanichi si fuudheen sokku. Garuu abiddichi si hin gubu si wajjinan jira. Abidda boba'u keessatti si wajjinan jira. Bishaan uursu keessatti si wajjinan jira. Keessuma immoo dabarta. Garuu keessa darbuun kee dirqama. Bara ulfaataa kana keessatti obboloota ko beela sin keessa jirtan. Ari'atama sin keessa jirtan, qorumsa sin keessa jirtan, keessa darbuun keessa fedha waaqayyooti. Akka isin ittiin badduuf miti, akka ittiin nyaatamtuuf miti, akka ittiin duukaa dhidhimtuuf miti. Keessuma darbuutu siif karaadha. Ittiin si balleessuuf fide miti waaqayyo qorumsa kan ittiin si ilaaluuf fide malee. Ittiin si galaafachuudhaaf fide miti waaqayyo beela kana ittiin si ilaaluudhaaf fide malee. Beela kana keessa dabarsee waaqayyo quufatti si keessa hallelujaa. Dhiphina kana keessa si dabarsee waaqayyo gaara injifannoo gaara bal'inaatti si keessa. Rakkina kanaan si balleessuudhaaf hin dhufne waaqayyo ittiin si ilaalu dhufe malee. Yeroo tokko tokko waaqayyo gara jabeessa waaqayyo maaliif garaa jabaate akkas? Waaqayyo maaliif ijoollee isaatti akka kana garaa jabaate? Hin arguu waaqayyo dhiphina koo enna. Hin arguu muddaman keessa jiru. Hin arguu waaqayyo qorumsan keessa jiru. Maaliif callisee na ilaala? Hamma yoomitti na ilaala waaqayyo? Hin arguu beela koo hin arguu enna. Bita keetii quufanii jiraatu, mirga keetii quufanii jiraatu. Ati garuu gidduutti beelofta. Sibichinaati nama hundumtuu geessifatee gammadee jiraata. Ati garuu muddamaaf rakkina keessa jirta. Hiriyoonni kee ati wajjin adeemsa jalqabde waa hedduu geessifataniitu. Ati harrayyuu irriin hedduu keessa jirta. Kana hundumaa laaltee tarii waaqayyooti gadditata. Kana hundumaa laaltee tarii waaqayyo na dhiisee laayettata. Si dhiisuu miti waaqayyo si ilaalaa jira malee sin dhiibne waaqayyo. Iji waaqayyo guyyaa tokkollee sirraa hin libsatu. Garuu si ilaalaa jira waaqayyo. Qorumsa sana keessatti si ilaalaa jira waaqayyo. Abiddatti gadi bu'uun kee nafu garuu akkatti gubattu miti. Galaana keessa dabritee ce'uun kee nafu garuu si fuudhee hin sokku. Si wajjinan jira ittiin jedha waaqayyo. Maqaan waaqayyo gooftaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Luqaas boqonnaa 21 lakkoofsa 16 hamma 19 Yesuus Kiristoos akkana jedhe. Hin ari'atamtu jedhe. Warrumti isin horan hiriyoonni keessan, maatiin keessan, firoonni keessan isin irratti ka'u, isin ari'atu. Garaa isinitti jabaatu. Garuu jedhe sagalee Yesuus Kiristoos dubbate. Rifeensi mataa keessanii tokkollee hin baddu jedhe. Bitaa isin ari'atu, maatiitu isin ari'ata, mirgaa isin ari'atu, duubasii isin ari'atu, fagoodhaa si ari'atu, dhiyoodhaa si ari'atu. Warra ati beektu si ari'ata, warra ati hin beekne si ari'ata. Rakkinaan marfamta barichi bara ari'atamaati, bara qorumsaati hin ilaalamtu jedhe. Haa ta'uyyuu malee jedhe rifeensi mataa keessanii tokko hin baddu jedhe. Haalleluuyaa. Maqaan waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Haalleluuyaa. Rifeensi mataa keessanii hin baddu tokkittiin jedhe. Rifeensi mataa keessanii ija koo duratti lakkaa'amaadha. Hin baddu. Abidda boba'u keessatti waaqayyo jireenya siif kenna.
abiddichaan si ilaale Waaqayyo akkuma meetii sana abiddaan qoramtee ilaalamtu akkuma warqeen abiddaan qoramtee ilaalamtu akkuma sibiilli abiddaan qorame ilaalamu Waaqayyo abiddaan jireenya kee qoree garuu abiddicha keessatti rifeensi mataa kee tokkittiin hin gubattu siin jedha Waaqayyo. Hallelujah! Hin gubattu akkati gubattuuf gadi si buuse miti Waaqayyo achi keessatti si ilaalee garuu jireenyatti si geessuuf. Amanadhu Waaqayyo humna keeti. Yesuus Kiristoos dubbate lammaffaa jecha Yesuus Kiristoos dubbate ilaa akkana jedha. Jireenya keessan isa dhugaa in argattu jedhe. Abiddicha keessa dabartanii ari'atama sana keessa dabartanii qorumsa sana keessa dabartanii billaa sana jala dabartanii muddama dhufu sana hundumaa jala dabartanii jireenya keessan isa dhugaa in argattu. Jireenya ishee dhugaa ishee abiddaan qoramte. Jireenya ishee dhugaa ishee galaana jalatti qoramte. Jireenya ishee dhugaa ishee kiyyoo keessatti qoramte. Jireenya ishee dhugaa ishee miilla namootaa jalatti arraba namootaa jalatti qoramte. Warrumti si beekaniif sin beekne gaafa waa'ee kee ta'anii haasa'an. Namoota sin hubanneef hin hubatamne gidduutti si dhiise. Si irraanfate mini garuu achitti. Nama hamma kee hin geenyetu si madaala. Nama hamma kee hin geenyetu waa'ee kee haasa'a. Nama hamma kee hin geenyetu taa'ee qabxii sii kenna. Nama hamma kee hin geenyetu taa'ee tajaajila kee madaala. Nama hamma kee hin geenyetu taa'ee jireenya keetti murteessa. Taa'ee sitti murteessa. Murtoo sitti kenna. Nama ruubii kee hin jiraanne taa'eeti yeroo hundumaa holola sirratti oofa. Waaqayyo beekaa si ilaala akka namooti mataa keenyarra adeeman gootee jedhe Daawit. Akka nurra adeeman gootee. Haa ta'uyyuu malee achitti hin dhiifamne nuyi. Ilaa yaa obboleessa koo sittin hima. Ilaa yaa obboleettii koo sittin hima. Warra sin hubanne kana gidduutti Waaqayyo si dhiisuuf miti. Warra hamma kee jireenya hin qabne kana gidduutti Waaqayyo yeroo isaan holola sirratti oofan, yeroo isaan waa'ee jireenya kee irratti murteessan, yeroo isaan tajaajila kee irratti murteessan, yeroo isaan egeree kee irratti murteessan, Waaqayyo taa'ee ilaalaa jira. Si dhiisee miti Waaqayyo jara sana gidduutti. Si ilaalaa jira, hamma kee ilaalaa jira Waaqayyo, obsa kee ilaalaa jira Waaqayyo, amantii kee ilaalaa jira Waaqayyo, eenyummaa kee ishee dhugaa qora ilaalaa jira malee Waaqayyo jara sadarkatti si dhiisuuf miti. Ganama tokko kaanii of gidduudha si dhabuuf jiru. Hallelujah! Barii tokko gaafa dhufu of gidduudha battalatti si dhabuuf jiru. Achi gidduutti si ilaala egaa. Achi booda jedhe Yesuus Kiristoos jireenya keessan isa dhugaa deebiftanii in argattu jedhe. Kiyyoo jalaa baatanii, abiddicha keessaa baatanii, galaanicha keessa qaxxaamurtanii, miilla namootaa jalaa baatanii, arrabsoo jalaa baatanii, faradduu jalaa baatanii, hamattuu jalaa baatanii, hololtuu jalaa baatanii, beela jalaa baatanii, dukkana jalaa baatanii jireenya keessan isa dhugaa in argattu. Waamicha keessan isa dhugaa bira inuma geessu. Kaayyoo keessan, abdii keessan, kakuu keessan, mul'ata keessan ishee waamamtaniif san inuma argattu. Hallelujah! Isa Waaqayyo ganama sitti dubbate manaa si fuudhee keessan inuma argatta. Ishee Waaqayyo ganama sitti dubbate adeemsa si jalqabsiise san inuma argatta. Ijoolleen Israa'el torbaan qabaa keessa darbanii, beela keessa darbanii, ari'atama keessa darbanii, galaana diimaa keessa darbanii, Yordaanos keessa darbanii, tullu Yaarikoo diiganii keessa darbanii dhaqanii kakuu Waaqayyo ijaan argan. Yaa obboleettii koo, yaa obboleessa koo, yaa abbaa koo, yaa haadha koo, namoonni na dhageessan, beela amma keessa jirtan, ari'atama amma keessa jirtan, qorumsa amma keessa jirtan, keessa dabartanii isa Waaqayyo jedhe sana ijuma keessaniin arguuf jirtu. Daandiin jireenyaa gaafa hundumaa wallaansoodhaan jireenya dhugaa hin argattu jedhe. Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 3 irratti Yesuus Kiristoos ammas akkana jedhe. Yaa ijoollee koo jedhe, biyya lafaatti rakkina qabdu. Biyya lafaatti hin ciniinsifattu. Biyya lafaatti hin miidhattu, hin rakkattu. Biyya lafaatti hin muddamtu, hin beeloftu, hin ari'atamtu. Biyyi lafa anaanuun hin simanne isiniinis simachuuf hin teessu. Garuu jedhe, jabaadhaa ani biyya lafaa
mo'eera. Ani biyya lafaa injifadheera. Isinis hin injifattu. Isinis inuma keessa darbitu. Jabaadhaa ani mo'eera jedhe Yesuus Kiristoos. Isa mo'ee sanaa wajjin jirta. Innati amanattu isa rakkinicha mo'eedha. Isa du'a mo'eedha. Isa arraba namootaa mo'eedha. Isa jecha hamootaa mo'eedha. Isa fannoo irratti gidiraa sana hundumaa injifatedha Yesuus Kiristoos. Yaadadhaa Yesuus Kiristoosin fannoo irratti. Muddamanni muddate fannoo irratti yaadadhaa. Eloohee, Eloohee lamaan sabaktanii. Yaa abbaa koo maana dhiiftaa. Hin boo'ee, hin wawwaate. Nan dheebodhe, maaloo nan dheebodhe. Nan dheebodhe maaloo biyyi lafa hamtuudha hadhooftu laatteef. Garaan nama hamaadha. Nama fannoo irratti dhiiga dhangalaase nan dheebodhe. Boo'ee wawwaatuuf hadhooftu laatteef. Hin wawwaate hin boo'ee. Hin muddame. Hin muddame. Hin muddame mimmaansa dhangalaase. Dafqa dhiiga dafqe Yesuus Kiristoos fannoo irratti. Dafqa dhiiga dafqe. Dhiigi marataa irraan kee dhangalaa. Cinaacha bitaa mirgaan kee dhangalaa. Harka bitaa mirgaan kee dhangalaa. Miilla bitaa mirgaan kee dhangalaa. Mataarraa kee dhangalaa. Hin wawwaate nan dheebodhe maaloo. Eloohee, Eloohee. Yesuus Kiristoos yaadadhu fannoo irratti dhiphina kee keessa yeroo teessu. Beela kee keessa taa'ii dheebuu Yesuus Kiristoos fannoo irratti sana yaadadhu. Waraansa Yesuus Kiristoos yaadadhu. Biyyi lafa hamtuudha. Midhaan hin laanneef, bishaan hin laanneef, sagalee jajjabinaa yuutti hin dubbanne. Mee yoo mootii taate of oolchi kaa'edhan. Mee yoo dhuguma waaqa taate of oolchi kaa'edhan. Maala too mootii Israa'el of hin oolchi tuure ittiin jedhan. Kanoon dumaa injifatee achi as deebi'ee dhufee ani injifadheera jedhe. Haalelooyaa. Sanbata guddaa ganamaan awwaala dhiigee gaafa ba'u kunoo nagaan isiniif haa ta'u isaaniin jedhe. Nagaan isiniif haa ta'u. Hin injifate Yesuus Kiristoos. Dukkana irratti keessa jirtu kana keessa taa'iti dhiphina Yesuus Kiristoos fannoo irra sana yaadadhu. Hin injifattaatis lafti bariidha. Guyyoonni fuula kee dura jiru. Guyyoota ati jibbitu kana. Guyyoota gadhee kana. Guyyoota sirra darbuu dhiyanii bari'uu didan kana. Waaqayyo battalatti si irraanfachiisa. Hin dabarsa Waaqayyo ka galaanaatti. Jireenya abiddaan ilaalamte. Amantii abiddaan ilaalame. Obsa kee ilaalaa jira Waaqayyo. Hinuma argatta jireenya kee ishee dhuga. Hinuma argatta waamicha kee ishee dhuga. Hinuma bira keessa abdii Waaqayyo waa'ee keetiif dubbate. Hin dabarti guyyoonni hamtuu. Guyyoota kana nu hundumti keenya hin jaallanne, hin feene, hin eegne. Ermiyaas jedhe. Heessaa dhufe guyyaan kun jedhe. Ani ifan eege dukkanatu dhufe jedhe. Ani quufan eege beelatu dhufe jedhe. Eessaa dhufe guyyoonni kun attamitti dhufan jedhe. Nu abdii eegne garuu salphinatu dhufe. Maali guyyoonni kun eessaa dhufan jedhe. Dhumtee barri koo jedhe. Dhumtee barri koo akka biiftuu ganamaa dhumtee dhumtee. Hin dhumtee tuman taa'ee si goobsi koo dhumte yoom nu millattaa jedhe. Waaqayyo dhufee an guyyoota waa'ee keessaniif murteesse dhiyoodha jedhe Waaqayyo. Hin xumurame guyyoonni waggoonni 70 sun. Waggoonni sun gaafa xumuramte Waaqayyo hin dhufe. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 3 irra sagalee Waaqayyo jiru dubbiseen sagalee guyyaa har'aa qabadhee dhufan asumaan xumura. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 7 Waaqayyo iddoo sanatti Yohaannisitti waan himu tokkotu jira. Lakkoofsa 13 kaasee nan dubbisa. Ergasii maanguddoota keessaa inni tokko warri uffata adii uffatan kun eenyu fa'i? Eessaas dhufanis jedhee na gaafate. Ani immoo gooftaa koo situ beeka jedheen deebiseef. Inni immoo isaan kun warra rakkina guddaa keessa ba'anii dhufanidha. Uffata isaanii
dhiiga hoolichaatiin miiccatanii addeeffataniiru. Haalleluuyaa. Kanaaf isaan teessoo Waaqayyoo duratti argamanii halkaniif guyyaa mana qulqullummaa isaa keessatti isaaf hin hojjetu. Inni teessoo irra taa'us godoo isaa diriirsee isaan irra in jiraata. Egaa deebi'anii hin beela'anii hin dheebotanis. Haalleluuyaa. Akkana jedhe warri fuula hoolichaatti argaman eessaa dhufan jedhee na gaafate. Hin beeku, anoo hin beeku, situ beekaa jennaan. Akkana jedhee waa afur dubbate. Isaan kun warra rakkina guddaa keessa darbanii dhufanidha. Warra ari'atama guddaa keessa darbanii dhufanidha. Warra muddama guddaa keessa darbanii dhufanidha. Warra jireenyi isaanii abiddaan ilaalamee dhufeedha. Warra tajaajilli isaanii abiddaan ilaalamee dhufeedha. Warra waamichi isaanii abiddaan ilaalamee dhufeedha. Warra afuurri isaanii obsi isaanii abiddaan ilaalamee dhufeedha. Edda jedhe booda uffata isaanii dhiiga hoolichaatiin miiccatanii addeeffataniiru. Haalleluuyaa. Dhiiga hoolichaatiin uffata isaanii miiccatanii addeeffataniiru. Addaataniiru. Abidda keessa waan darbaniif, galaana jala waan darbaniif, kiyyoo keessa waan darbaniif, xuriin hundumtinuu achitti keessa hafeera. Isaan uffata isaanii dhiiga hoolichaatiin addeeffatanii warra qullaan, qulqulloota, warra qullaan. Edda jedhe booda egaa isaan deebi'anii hin beela'an, hin dheebotanis jedhe. Jarri kun beela guddaa keessa dhaqan. Jarri kun dheebuu guddaa keessa dhaqan. Kana duwwaa miti. Dukkanas deebi'anii hin arganii ulfina Waaqayyoo jala jiraatu. Jarri sun dukkana guddaa keessa dhaqan. Beela har'a kee dabartee hin argita ulfina Waaqayyoo. Gidiraa har'a keessa rakkina har'a keessa jirtu keessa dabartee hin argita harka Waaqayyoo kee. Hin argita ulfina Waaqayyoo kee arguuf jirta. Irree Waaqayyoo kee arguuf jirta. Isa Waaqayyo siin jedhe ulfina Waaqayyoo kee arguuf jirta. Isa Isxifaanos jedhe dhiigi isaa dhangala'aa jira. Du'aa jira, du'aaf jireenya gidduu taa'e ilaa kunnoo mirga Waaqayyootti Yesuus Kiristoosin argaa jira. Waaqayyo du'a keessatti ijoollee isaa jireenya agarsiisa. Salphina keessatti ulfina agarsiisa. Hin argita ulfina Waaqayyoo kee, hin argita harka Waaqayyoo kee, hin argitaatis. Haalleluuyaa. Oh, haalleluuyaa. Arguuf jirta jireenyicha. Isaan kun rakkina guddaa kee darbanii dhufan, qorumsa guddaa keessa darbanii dhufan. Hin dhufan egaa ulfina Waaqayyootti. Isaan sagalee jalqaba dubbadha. Waaqayyo rakkina sana keessa, beela sana keessa, kiyyoo sana keessa, abidda sana keessa, galaana sana jala nu dabarsitee jedhe quufatti nu fiddeetta jedhe. Haalleluuyaa. Jireenyatti nu fiddeetta jedhe. Badhaadhummaatti nu fiddeetta jedhe. Hinjifannootti nu fiddeetta jedhe. Waaqayyo jireenya kee ulfinatti hin geessa. Salphina kana kee dabarse Waaqayyo. Innati irra jirtu siif karaadha malee iddootti itti laaftu miti. Lafti itti irra jirtu sun lafti itti ilaalamtu malee galma kee miti. Galma kee miti iddoon sun iddootti itti ilaalamtudha. Galmi keechi miti. Ija kee galgala kee irra kaadhu. Ija kee egeree kee irra kaadhu. Warri ati ittiin marfamtee jirtu suni warra yeroot keessummoota isaan gidduutti hafta miti. Hamattuu folontuu gidduutti hafta miti isaan warra keessummoota har'ati wajjin jiraattu malee isaan warra galma keetu wajjin jiraattu galma kee borii miti. Si dabarsa Waaqayyo isaan keessa. Egaa yeroo amma addunyaa mudatee jiru keessatti qorumsaaf gidiraa hamaa dhufaa jiru kana keessatti waa baay'eetu harca'uuf jira. Jireenyi qulqullootaa garuu abidda kanaan ilaalama. Waaqayyo rakkina kanaan nu balleessuuf nutti hin finne Waaqayyo.
rakkina kana keessatti nu ilaalee garuu waaqayyo jireenyatti nu dabarsuudhaaf malee. Qorumsa amma keessa jirru kana keessatti waaqayyo nu dhiisuudhaaf miti. Keessatti nu ilaalee balbala irra caalaa waaqayyo banuudhaaf malee. Amanadhu waaqayyo, abdadhu waaqayyo. Garaan koo ammayyuu si dhaggeeffatti jedhe. Keessi koo ammayyuu, hafuurri koo ammayyuu si dhaggeeffatti jedhe. Ani jallootaa wajjin maaddiitti hin taa'u. Nan didee jedhe Daawit, nan didee. Iddoon isaan wajjin maaddiitti taa'ee sirbu dideen achi ba'een garaa kootiin si dhaggeeffadha yaa waaqayyo jedhe. Hin dide keessa isaatu dide. Si geessa waaqayyo ulfinichatti. Hallelujaa. Si geessa waaqayyo jireenyichatti qulqulloota. Si qulqulleessa malee waaqayyo abidda kanaan daaraan taatu ati. Ittuma qaramta, ittuma muradamta. Waa tokko isinitti hima. Sibiila muru. Sibiilli keessa taa'ee baqu. Inni sibiiluma. Garuu dandeettii cimina isaaniitu wal caala. Sibiilummaa isaaniitu wal caala. Sibiilli sibiila mura. Sibiilli sibiila kee taa'ee sibiilumaan baqa. Sibiilli sibiilumaan tumame hojjetama. Yeroo sibiila kana lamaan ol bukkee qabne ilaalu ijaan yeroo ilaallu sibiila garuu ciminni keessa isaanii, jabinni isaanii, humni isaanii, qorumsi isaan keessa darbanii dhaqan tokko miti. Sibiilli inni sibiila keessa taa'ee baqu, sibiilli inni sibiila baatee baqsu suni abidda sana daran dachaa 100 gubatee ba'e. Kanaaf abiddumti ishee xinnoon isaan gubdu. Sibiila warra xinnoo baqsa malee. Ofii abidda sanarra dachaa dhibbaan gubatee waadamee sukkumamee waan ba'eef waan tokko illee hin fakkaatu. Abidda iddoo cimaatti sukkumamee gubatee ichimamee ba'e waan ta'eef. Waaqayyo qorumsatti ammaa kana booda ulfina caalutti, jireenya caalutti, tajaajila caalutti si dabarsuuf jira. Hin darba guyyoonni kun. Aranan beeka biyya keenya keessa beela guddaatu jira. Tajaajiltoonni beela guddaa keessa jiru. Rakkina guddaa keessa jiru. Misiraachoo waaqayyo kanaan booda bara ulfinaa sii banuufi. Misiraachoo waaqayyo beela kana booda ari'atamaa dhiphinaaf muddama boo'icha halkaniif guyyaa ati har'a keessa jirtu sana dabarsee waaqayyo quufa guddaa tokkotti si geessuufi. Hin dhufanii warri jireenyaaf dhufan kun rakkinicha keessa darbanii dhufan uffata isaanii dhiiga hoolichaan addeeffataniiru. Isaan lammaffaa boo'uun isaaniif hin ta'u. Dukkanni isaanirra darbeera. Beeluun isaaniif hin ta'u. Quufatu jira fuula kee dura. Jireenyatu jira fuula kee dura. Eebbatu jira fuula kee dura. Waaqayyo eebba sanaaf si qopheessaa jira. Ulfina sanaaf si qopheessaa jira. Waaqayyo gooftaan kakuu sanaaf si qopheessaa jira. Hallelujah. Hallelujah. Waaqayyo gooftaan isa sanaaf si darbachaa jira waaqayyo. Akkana jedhe Biligaam lallabasaa keessatti waaqayyo baroota keessatti ijoollee isaa jedhe roggee dheeraa isaanirra jira irraa fuudhee lafatti rukutee yeroo sana gaachitti warri waamicha hin qabne, warri kakuu hin qabne, warri jireenya qulqullummaa hin qabne, warri dhugaatti waaqayyo wajjin hin jirre achitti hafanii jedhe. Warri abdii qaban, warri qulqullummaa qaban, warri amanamummaa qaban, warri kakuu qaban yeroo inni si'a tokko lafatti rukutu dachaa 7 deebi'anii samiitti furguggifamanii jedhe. Waaqayyo hunduma keenya amma warra Ameerikaan jenne waaqayyo, warra Awustiraaliyaan jenne waaqayyo, warra Awurooppaan jenne waaqayyo, warra Indoneeshiyaan jenne waaqayyo, warra Afrikaan jenne guutummaa biyya lafaarraa waldaan irratti cufe. Warra waldaa keessatti waan hundumaa qabus, warra waldaa ala taa'us, warra waldaa sin argine, warra nama sin argine hunduma keenya walitti qabee waaqayyo bala isaan irratti cufe. Hunduma keenya qabee waaqayyo lafatti gad rukute. Ani guyyaan kun ulfina qabeettiidhaan jedhaan. Hallelujah. Sababni isaa
amman booda iddoo kana warri kaan warra jireenya dhuu qaban qofa. Amman booda iddoo kana warri kaan warra kakuu qaban qofa. Amman booda warri iddoo kana kaan warra dibata dhugaa qaban qofa. Sobdoonna sitti hafu, warri dhugaa hin qabne sitti hafu, warri horii duwwaaf dhaabatan sitti hafu, warri dibata hin qabne sitti hafu, warri jireenya of keessaa hin qabne abadaan kanaan booda hin ce'an isaan asumatti hafu. Asii booda kan ka'u warra waamicha qaban qofaadha. Hallelujah. Amman booda kan asii ka'u warra dibata qaban qofa. Amman booda warri asii ka'u warra jireenya dhugaaf qulqullummaa qaban qofaadha. Warra Waaqayyoo wajjin hariiroo dhugaa qaban qofa. Warra duuka buutota qaban hin jenne, warra horii baay'ee qaban hin jenne, warra nagada garaa qaban hin jenne, warra waamichaaf dibataaf kakuu qaban qofa. Warra waamicha qaban qofa. Hundumti keenya gingilchaarra jira. Isaa Waaqayyoo Zofaaniyaadhaan jedhe. Zofaaniyaa boqonnaa 9 lakkoofsa 9 irratti mana Israa'eliin gingilchaan yaabsisaa jedhe waan. Nan gingilchaa jedhe. Mana Israa'eliin gingilchaarra kaa'ee nan dhimbiibaa jedhe. Hallelujah. Nan ilaalaa jedhe. Kanaan booda jedhe jalloonni tokkollee, sobdoonni tokkollee, hololtoonniif warri nama jalatti gareef sobduu ijaarratte, gareef gooxii ijaarratte waldaa keessa nama dhiibdu tokkollee gingilchaa kana keessa dabartu. Warri waldaa keessa nagaddu tokkollee gingilchaa kana keessa dabartu. Amman booda Waaqayyo hunduma keenya abiddaan tajaajila abiddaan ilaalan, afuura abiddaan ilaalan, mul'ata abiddaan ilaalan, waamicha abiddaan ilaalan, jireenya abiddaan ilaalan, gaa'ila abiddaan ilaalan. Waaqayyo warra qorame qofa duratti dabarsa Waaqayyo. Hin simattu guyyoonni dhuftu kanaan booda sobdoota. Warri gareef gooxiif jalatti ijaaree nama ari'atu kanaan booda ittiin fufu waldaa keessatti. Waldaan duuka buutota namaa kanaan booda ittiin fuftu. Duuka buutonni nama guruppiin gurmuun duuka buutota namaa waldaa jedhamtee jirtu ittiin fuftu kanaan booda. Waldaa ishee dhugaatti itti fufa. Kun sagalee Waaqayyooti. Kun dubbii Waaqayyooti. Kana keessatti egaa jireenya dhugaatu ilaalama. Kanaaf yaa obboleessa koo, yaa obboleettii koo, warri waamicha qabdan obsaa. Ciniinnadha. Itti garaa jabaadha. Isinis rakkinni kun hamtuudha. Biyyi lafaa hamtuudha. Qoromsi kun jabduudha. Isinis itti jabaadha. Waaqayyo guyyaa barii haaraa tokko fidaa jira. Isa jecha Albert Einstein jedhe tokko yaadadha. Halkanni yoo dheerateeyyuu lafti utuu hin bari'in hafee hin beeku. Qoromsi kun, gidiraan kun, muddamni kun yoo dheeratanillee, yoo baay'atanillee, yoo guutummaa biyya lafaa uwwisan, yoo guddatanillee hinuma dabarti garuu guyyaan kun darbuu ishee lafu. Hallelujah. Sii darbiti. Utuu siin darbiin barri keen darbitu. Gooftaa Yesuus galanni siif haa ta'u. Oh, hallelujah. Abbaa koo galanni siif haa ta'u. Dubbii kee kanaan humna nuuf kenni. Baroota keessatti warratti waamte lafa onaa keessatti, gammoojjii keessatti, qoraattii keessatti sukkuumamanii achis ba'an. Yohaannis cuuphaan lafa onaa keessatti, beela keessatti, damma moggaa fi awwaannisa nyaata ture. Inni kophee kaa'atu hin qabu, gogaa uffata ture. Inni lafa onaa keessa jooraa ture. Garuu achis ba'ee misiraachoo mootummaa Waaqayyoon lallabee akkana jedhee, anillee bishaaniin ani isin cuuphaa, abiddaan kan isin cuuphu hin dhufaa jedhee. Oh, Waaqayyo har'as warri guyyaan lafti hundumtu nutti dukkanaa'e, jireenyi hundumtu lafa onaatti ta'e, guyyaan jira, ulfinni jira, galanni siif haa ta'u. Waa'ee isaaniif ulfina fidaa jirta. Waaqayyo ifa fidaa jirta. Guyyoonni kun hin darbu. Kanaaf ammasin kadhadha. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosin warra abdii kutataniif abdii ta'i, warra hamilee dhabaniif hamilee ta'i. Obsa nuuf kenni, humna kadhataa nuuf kenni, hamilee nuuf kenni, jajjabina nuuf kenni. Ani sin kadhadhaa Gooftaa, jaalalli garaa kee fedhii kee hunduma keenyaa wajjina ta'u. Yaa Waaqayyo amanamummaa nuuf kenni. Akkanii garaa waliif laafnu, akkanii waliif gaddinu, akkanii beela wal baafnu, akkanii wal tumsinuuf nu gargaar. Maqaa Kiristoos Yesuusin. Amen. Waaqayyo Gooftaan isin haa eebbisu.
abiddaanan isin cuuphaay abiddaan cuuphamaa jirraarra abiddaan cuuphamaa jira gooftaan sagalee kana isiniif eebbisu yeroo biraa walitti deebinaa nagaa waaqayyo gooftaatiin tura